Facebook kiyya keessa jira barumsa inni kun hatun kun barumsa malas waan jedha garan hannummaa jennummaa qabamuun gadhummaa sigale wanni tokko yoo bade gaafa ana rakkoo tokko narra gahe na dhageeffadha ijoollee Oromoo tolcha gaafa ana rakkoo tokko narra gahe atiin na dugda duuba taftee irraa bara duwaa sanirra waan bade san xiyyeessitee irraan kaayiniti wanni sin beeku qabdan ijoollee Oromoo wanni bade tokko viidiyoon tokko nama tokko yoo gadi bahe ati ka dugda duuba hafte sun ani maalirra jira jedhe mallattoo gaafii ofirra kaa namicha inni viidiyoon gadi baheef hin bu'ini sigale wanni si barachuu qabdan ijoollee Oromoo wanni dugda duuba isin mijattees amma Facebook yaa ta'e mucaa ati ta Facebook fayyadamaa jirtu kana tuni namni Facebook kee keessa jira akkaawuntii kee keessa namni jira buleettiiti irraa baradhu waan tokko dogoggoruu achi dogoggorate hin qabini inni dhaqee Facebook si hatoo sunuyyuu barumsa isa barumsa sigal har'oosoo miceessu barumsa qabaatte har'oosoo miceessu of eeggannoo qabaatte Facebook si sunu na ta'u dhattee laaftee eenyu akka Facebook si keessa jiru eenyu akka akkaawuntii sitti fayyadamaa jiru barumsa kana qabaadha barumsa sammuu cal'istanii sumarraa iyyaan oolina ilmoo kee eenyu keessa jira jawaala kantu keessa jira gaalirri meeqa keessa jira maali ka jawaala kee keessa jiru sun Facebook kee maaltu keessa jira jawaala kantu keessa jira akkaawuntii kantu keessa jira bara obboleettiti barumsa siitaa gaafa namni akkaawuntii kee keessa seene mistirri kee guutuu wannatti gaalarri keessa baattee deemtu akka gadi si bahee beeki gaafa paaspoortiin kan kee hatame sigil gaafa namni paaspoortii kan kee hate wanni ati gaalarii kee keessaa qabu bakkeetti walte bakkeetti deemtullee aficha bira jira. Allahu akbar. Kana namni Facebook kennaa hate irra waan baraneesi. Ati hoo tana tamne. Obbartee of laaftee of laalimee deemi. Sigale har'oosoo miceessuun barumsa qabaattee sin barumsa qabu hin taa'u. Barumsa dhabuu kennatu dugda duubatti nu hambise. Barumsa bakka barumsaan ooluu bakka namni nama arrabsu ooltan. Bakka namni nama arrabsu teettanii taap sheer gootan. Sammuu keessan isinirraa kireeffatee namni tokkichi nama yoo arrabsu. Namni tokko alama gubbaa kanarra taa'ee yoo isin arrabsaa jiraate. Nama 65 kan sammuu keessan kireessee akka jirutti. Taap gootanii koomentii barreessitanii ajajuu barreessa gaariyyuu barreessa koomentii jala san teettanii gidduu keessanii barreessaa jirtan jala san teettanii sammuu keessa isinirraa kireessee akka jiru namni tokko gaafa mana banatee nama arrabsu sammuu keessa guutuu sin kireessee jira sammuu ati fakkeenyaaf nama san jala teette badata akkanaa arrabsaa jirta jechuudha arrabsi achi jala teettee isi arrabsisuun viyuu si guddisa kana beekuudha qabdan ilmaan Oromoo namni tokko mana banatee yoo nama arrabsu namni nama arrabsu isini malee namicha mana banatee nama arrabsu sanii miti. Waldaa dhugaa isin hin jiraan. Bakkina san teettee koomentii barreessuun gaariillee barreessati badallee barreessi. Bakkina san teettee koomentii barreessuun si namni nama arrabsa. Si galee waan tokko irraa baradhaa wanni tokko gaafa gadi ba'u wanni gadi ba'e isa irraa ani hoo bakka san irraa akkam jira jedhiti mallattoo gaafii ofirra of kaa'e. Sinii galee amma kunan sinii jedhe. Dini matolama dhufeeni leedha wajjin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhugaa jettu buleetti teena qaali wallahi irra caalaan beektaa ka asirratti jibbaachise shamarran keessaa hoo ijoollee marsiiti wallahi numatu arsiimi tokkoffaa mee ilaali simatu beekan situ beekumsa hedduu qabda silaalaa ranga dhufetti jechaa dhugaa rabbi ijoollee mateen wanna tokko ati dubbatte maa akkana taate maali ate kana wanti akkana balleessa wanti balleessitu tokko hin jiru amma fakkeenya mee muyyattiitun iftuun tun as jala maal jettee barreessite ani siin beeku garuu siin na beekte hin beeku aadeen mee maal jetti seenaa maal gootate ammoo asii jedhu maaliif sababni kana akka maa olqee akkasiin jenne dura barreeffama namaa baradhu obboleetti kiyyan nama narrabsu dura waan asiin jedhu hubadhu malee barreeffama namaa hin gudeedini sirriitti dubbisi. Ani kasiin jedhan dhageeffadhu kasiin jedhan ina barreeffama keessa doof ilaali nageetuumi ani kasiin jedhan qalladaara malee nama arrabsuu asii maal gootaa siin hin jenneen maaliif nama hin galchu ibsaan jennaani ijoolleen galma dhageeffadhu ka deebisa annaatish dadhisinarraa ani kanaaf miti warsii sayyidiya dhagay wayna aliyama suura gaggoon bisan akka gowwaaraan ana irra bilacho oromia irra afaan keessa olla mujjifte waan taate irra bilacho
Isbanaatiin ani kana dhaga'u narrabsanii dadhabanii. Seena akka Oromiyaa Akka jedhe warri as namu fattani qoy deebisni deebisa. Warri namu fatta amma na Oromiyaa dhufe. Si jedhaan jiru. Isini dhiis. Awwaayee si dubbataan jiru. Abifta waa'ee kee dubbataan jiru. Seenaa anumatas keessatti seenaa Oromootti barreeffama. Rakkoo qabu si malee anaa miti. Qabu ani akkasii barreeffama kee gaduuf. asirratti si galoo sin arrabsulle nama arrabsulle irrallee deebi sanee. Ani dhaggeeffadhu Oromiyaa dhaggeeffadhu ani yaada si qaba. Qabu dhaggeeffaate mana wii seennee mana ijoollee dhiiraa seennee taphata. Ayyaa seela. Viidiyoo malee bayaasi hundinuu viidiyoodhaanii jennee waliin qallan. Wallahi nama hedduun nama sakkaraa sirratti shamaruma ofii na arrabsitee dhuftee nama sakkari mana san keessatti jalaa baay'ina arrabsitii hunda cigootee arraba badhaadhaan jecha shamarri wayii nafaana dhuftee seenaan tun arrabsanii dadhaban mana wayiititti illee arrabsanii jalaa baatee hadha sadaffaa isiiti jedha. Suuraa kiyya maal gooti sabboontu wallahi asirra guyyaa takka dubbadhee meeqa. Ila namni guguddaa wal geenna abbaa abdii faan argita ajaa'iba rabbii kanaa. Nama guguddaa bira dhaqeeti wallahi nama xiqqishuu tana na kabajan maaliif ofii dursitee of kabajit abbaa fedhe si kabaja akkuma tamma dubbataa jirtu kana. Wanni takkan dubbanne viidiyoodha asbaa warri viidiyoon hin baane osoo nama wal beenullee taane viidiyoodha abbaa nu hundinuu jedhe guyyaa san bayyadillee viidiyoodha hin baane hanganuma warra hin baane ammootuyyuu gadi buusii abbaa fedhe haa ta'u jedha. Akkuma mucaan kun as keessa jiru kana ijoollee dhiiraa fi shamarran wal keessa maqaa maal gootisi baay'ee ana nan baasu yeroo siin jettu ni dhageetti ijoolleen tu ani harkaadhaan waa hojjetaatiin jaraan haasaa jira. Hanganuma suuraa kiyya viidiyoo kiyya waraabde waraabbalkaa bakalee malee dheengadde waan si ajaa'ibu. Fuute ganna gombiste arrabni isii ittiin arrabsite laa daqiiqaa as keessa wallaahi al'azii arraba dhiirri namaan hin arrabsine na arrabsite suuraa kiyya rakaateen dhuftu ganna galabbattee lukarra naga hin jalte. ورب الكعبة كانت تهدى إذا كانوا ربي نقوم كانوا أرجان جرو نعرفستي أفهم بالجيد نعرفستي بعدي أزلت كومنتي لالج على شيء أما يوسين ديبتي جلال لما مثلا عرفت أنا قلبت تعرف فيديو رنا كنا وراب دي أكن لا لسني إنه وراب دي يقوم بيستفيد قال شيني مشتي تنا دارو قلتو إلا لا لي أركيتي كبر لسه إن كان فاتو هم بلسني كان فات أنا قسمه نزلنا قلتو galchiin hin arrabsine garuu situ na arrabse galchiin waan jedhu suuraa kiyya gombistee fiddee ajaa'iba wallaahi amma yoo si usseen wanta takka jalaa hin dubban afaanuma kiyya oli qabadhee jalaa baay'ilitu yoo jedhu mana biraatiin maal na goota ajandee na badatte akkasumatti achi na arrabsaatti bada dullatti yoo raabsii tatte akkana gaggaumbisee akkana ta'ee jedhu dhaqee afoo laalee deebi'ee ittuma dhiisee كل عمار وفتيتن نورا جبار سيما ميكان اللي اسكت نوناتو سيسنا من نما بقول داوي لا في ميتي أنا بكا ديفيد هذا موضوع ما نقول يا باب ديبرا هكذا دينغتا كسمة كبتة سورة سنورتو أتيكيس سيرة إمتى أبا نبجي أما دقيقة هنت مشاتي وبلتي تيجا قوم بيفتدر أما تناسر رابوسي جدي نبوس ما عليه ولا كبر Manni kun mana shubbisa malee mana haasawaa miti. Mana shubbisa malee mana haasawaa miti haasawaa dhiitaati. Ada isini shubbisa. Ada isini shubbisa. Seenaa kun maayikii nurraa qabatu kana sabboo kafee siyaa godhan yoo ila dhageeffatu seenaa. Yoo agarree fidee isini jedhee dhageeffatu seenaa. Seenaa dhageeffadhu na dhageeffadhu habiibti. Iftootillee maayikii qabadhu seenaatillee maayikii qabadhu. Isinitti mee jira namatti ni dhanii namatti malee jiran. Akkana na dhaga'u diddi mushiida afaan baallii takka beektaa yoo itti muguma argite deemtee taphattabdi nan dhageettu. Sinillee na dhageeffadha. Isinitti maa dhageeffadha. Wanni isin gootan yoo konfiidensii viidiyoon as baatee haasa'uu hin qabne na waraabanii akkana na godhan jettee yoo sodaatte ganna garagalchan jettee yoo sodaatte tokkoffaa miidiyaa bakka dhuftee viidiyoo as hin bayne. Gaafa miidiyaatti dhuftee viidiyoo as baate namni keessee garagalchee caamaa sirriitti ijjatee akka ibsee ofitti amantummaa qabaadhu obboleettiiti. Gaafa tasbaata abbaa fedhe si waraabaa kan godharre anama abbaa fedhe gisee akkas walaloo jedhu san gisee nama odeessu kan abbaa fedhe na waraabee bakka barbaade abbaa barbaade bira nageessuu danda'a.
Sigari seenaa natti beeku qabu akkanan godhanii akkam taana akkam asbaanee viidiyoon akkana haasofna yoo ofitti amantummaa hin qabaanne tokkoffaayyuu miidiyaa iyyuu fayyadame. Jechuun wookee wannaadhaaf miti barka siin jedhaa jiru amma soo taatu. Ati waan tokko shaakalta haasooraa otoo ati narrabsi fuutee lafumaa udhatitti bakka tokko jira bakka badatti siin argine garuu fuutee akkamatti asuma taateetu maani suuraa kee gurgurtee olii gadi hosii deemte. Mee amma dhiisi mee deemaatiin mana banaadhaa suuraa kiyyasan ibsuunis mee suuraa kiyya kana fuudhaa gaggoombisaa narraa haasaya. Ani wallahi gaafa takkatti asan daaboo lukaan narra dhaabatte namni kudhan keessaa shirna godhe dhaqee takkatti asan daaboo jalannan ijoollee fuutee ol garagalchitee suura profaayilirra kaayatte sabboon tokko kana tumbareetta kun akkuma mataa gana garagalchasan profaayilirra kaa'e hin dhaqee ilaalle maaliif si fakkaate ati obboleetti tiyya ati gaafa gadi baatee miidiyaa kana gubbarratti dubbatte akka gadi galabbaqamtullee akka beekumsa argattullee beekuu qabda. Fakkeenya namni tokko gaafa waa dubbatu akka qeeqamu beekuu qaba bara. Sigari maa qeeqamee nammoo maa gadi garagalfamee nammoo beekteertaa hin fudhatamu. Dhugaa jettee. Amma nurraa gabaabadhaa. Mee afaan takka dubbattee ba'anii waan arrabaallee miti sigale. Wanta akkasirraan barbaadu habiibti. Salaamu alaikum. Wanta akkasirraan barbaadu. Keellee achumatti hin barbaannu. Ani nama guddaa ani isin laaltan tuni nama guddaa ormitti yoggaa 99 akkasitti naa bunaa dhibba goota dhecha'u nagaatti ani isin biraa deemu qofa. Isinii galee yoo durallee ol arrabsitan yoo as dhufe kabajaa fudhadhaa kalaas namni guddaan dhufe jedhaan kabajaa. Dhugaan nama guddaa dhugaa isin hin jedhu gaafa ol arrabsaallee jiraattan gaafa ol lolaallee jiraattan gaafa ani dhufe sabboontu waggaa 99 sun dhufte takkatti tanatti guutuu fi waggaa 99 tanaan haati umrii dheerattu jettanii tuman gosi ni jedhu. Wayi sabboon Yorkiiti yollaa galatoomi shidhiifne nunis. Rabbi waggaa takkatti sanillee si haa guutu. Miyaa sagaleen kan kenna gamoo haasa'u jirti nam fakkaata. Ajaa'iba wallaahi laazim. Nama taphachiisaa galatoomi wallaahi. Warri namatti mufattani afaan naarillaa isiniin jedhaan amma bahuu barbaada. Ani galladaa ramaasaa kiyya gara biraatti fudhatan malee waan biraati ka dubbadhe isin kaasoftu ka biraati warri nam mufattani asii maal gootan jennelleedhaan. Sirba tokko mee iftu mee oduu kana gadi gabaasina arrabsitanii jaakkaa jinni keessan bakka irra baatee fi nduune taphaa duuni mee sirba takkanaa taphadhu deemee amma. Wala areera bakka dubbachaa qabachaa keetu fudhitee jira. Deem. Ormi ati bani bakka sagalee jaraa dhiishan. Sabboon tolkanii takkatti dubbisa. Namni guddaa xiqqaatu gurbaan jiru. Eeggata shaashiin narraa bu'uu jettee dubbisaa ijoolleetti agarsiisu ijoolleetti agarsiisu malee beektaa ijoolleetti xiqqoo kana kanarra buusuu malee ani shubbisuudhaaf miti hin jiraame. Foormullaa barattee mirga kutaa torba reettireetti ka jiru tokko. Ndagattuumi. Dhala baaqee dhala tokkee kabisa. Sabboontu dhugumaa sabboontu tola. Artistii biyyaa baatee biyya ormaatti badaartus nama sagalee sii ta'uu dhabde malee ati. Gindiri araatu sagalee naa ta'e dhiisuu biroo. Alaabaa qabee dhaabate sagalee sii ta'uu. Alaabaa akkatti qabee adeemni. Arabii araabaa. Rabbii kiyya. Oromiyaa sagalee isiitu dhagaan jiru maan nu banti. Ani mee sirba tokko sinii jedhaa dhageeffadha istoodiyoomii kiyyarraa sinii banaan. Istoodiyoomii uumamaarra sinii bana. Isin istoodiyoomii sirbaa qabdanii yaani anammoo kan uumamaa garaa keessaa bara 2008 meemoorii liqimsee ture akka tasaa beektani. Meemooriin sun na keessa jirti. Dimshaashatti. Regisii liqimsitee. Sirba aadaa Arsii keessaa sirban tokko isinii jira. Tartarii isinii jira dhageeffadhaa. Tartarii birraan iftumaa kee qabadhu adabadhuutiin
kokko kunatti hin godhin ani gurin nan danda'u. Tartarii birraan tartarii yaadanuu walii hun arganii jedhii farramii guyyaan halkanii tartarii tareeratiyaa arsiyoo bareedatiyaa sibaasabiyaa tartarii birraan tartarii imimmaa walii jissinee umallee walii sissinee tartarii ta'eeressanii hin dheeressinaa sabbiyoo ta'eegessanii hin geegessinaa geegessee saasi gayaa isaa biyyiin intala na gurguraa jedhee abiyyoota kaasaa intala na gurguraa jedhee ammallee Oromoo kadhatee jiraatti na gurguraa jiranii Oromootii dugda duubatti na fina intala gaafa duraa Oromoo miliyoona 60 itti gurgurtee namichi qabbareen kadhee nagarre ammallee intala na gurguraa jedhee Oromoo gaafate Oromoo sitti gurgura jedheen itti na gurguruuf deemani ta duraa ijaanii nagarre ijaan nagartanii narraa na fina dhugaa jirtu sinitti himaa. Waliin dubbatii waa'ee kana nama sidduutti. Ya, qeerroon na tuttu. Tartar jedhaa ragnu jala. Tartarii birraan asallaa jirti loomikaa bareeddee durbaa loonikaa tolchii fooyikaa bareeddee durbaa loonikaa tolchii fooyikaa. Fagaadhu tiyyaa seenaa tiyyaa jedhimee na faarsime naa sirbime sirba takkatti. Seeniyoo warqeettiyoo ganamaa shulleettiyoo cufamtee xurreettiyoo seeniitiyoo cufamtee xurreettiyoo tayoo bishaanii cufamtee xurreettiyoo tayoo midhaanii eenyutaa jalaa hawaataa wannoona nyaataa asallaa bahee dhaabataa soddaatii maqaa gaafataa gowwaa saabataa arsiyoo wayaallandi'i oromoo warqeetiyoo arsiyoo wayaallandi'i. Laa rabbaan boora'ana hoonaa sirbitu jedha. Oromoo warqeetiyoo oromoo warqeetiyoo arsiyoo gostiitiyoo arsiyoo wayaallandi'i nyaaba arrabsuun dambii guyyaa sargii nyaaba arrabsuun dambii guyyaa sargii arrabsuu garaan na fedhee qarree maal jedhee arrabsuu garaan na fedhee qeerroo maal jedhee tartarii abbaa gammachuu dubbataa jidduu lamaanii si haa jarjarsuu dubbataa jidduu lamaanii si haa jarjarsuu sa'akee daraartu bu'ee dubbataa jidduu lamaanii kaleessa du'ee dubbataa jidduu lamaanii kaleessa du'ee. Ammallee warqii galatoomii waan jedhu laallee baale. Arrabamoo sirba dhawee baate kumee guyyaa arraseen arrasiti dubartiin beektaa uummata illee gosallee gurballee. Sirba. Lubbuu kiyya sirbaa. Tattarii shulleettiyoo gosatuu gosaan dhaadatee leenjisoo arsee waamatee waaqotuu birraa baafatee kilaashii bitee dhaadatee nagayaa karaan
Sato asen nagaya. Arsiyo warqitiyo. Tiyo arsiyo lole shu elole kono kawe malole elole kawe sunu manu kale kono kashabe kawe le kono lama ulkae dinu malole harkati kono akae kono akae Bontu. Safir, sebagai Ayam betul asir bitu. Galatomis, Stefana, Atim bashan nantani fi beetan oromoti asini gale haga wala rasitan haga siyachi jittan uso wato kasarati dubbad asini jittan wato ko dubbatani beetan tani duga rabbi dubbachuda nagalchi ama sarbatti jiru galatomi qaadi tenna tartari abba gamachu dalacha ko imalla so si hajar jalsu dalacha ko inda dabde tiringa gakabde dalacha ko inda dabde tiringa kabde dalachi ganda dukke wana eduga rabbi alle sire Araba jijir. Araba kuya arabse beta kuya sargi ma arabsani dukke rakasani kuya sargi gurbatti bette dukke rakasani Tiora hada galatu bishan dekat jedime saling dagateran. Shurabi palahuna suno jittu warrakala bikunna suno diddu warrakala bikunna suno diddu shemate siya horatu torban lamatu azillah Bale warqiku maalif serraf saati warqi keena muye bale akkanan nama rabsani adawa fuudhan jedha Baliyo muluna galu Muyo asittam bisado ke haharu kelle hare hinaru sabbata saddaki hate debe hagalu balle subhanallah muye bale arabake araba sida si jira muyo warkikiyo firoma warke sajira sanif sila firoma warke sajira sanif sila Baliyo muluki sa Muyo kuya arase ganuri sa Baliyo muluki sa Muyo kuya arase ganuri sa Asalla bae dabata Sodati maka gafata gua sabata Sodati maka gafata gua sabata Asalla bittami sira Muyo wala tajra illa lasila Muyo tura argine kalbi shakkine Muyo tura argine kalbi shakkine Muyo siarap sekroba Amu arab Mati durba isati ani durba oromoti Durba oromo kutamu dateka interasi komando Sudah maka
والله كيو جيتشو دمك سيلا فوتي تقارب بدبجرا فوتي قارب نقا فوتي برمي كينا فوتي ويو جنان بساتي قري ويو جنان بساتي قري ويو وركي سجدا بري كشبو كوكي قلي بارغري اس ويو كيا ويو دينا بو جي كي اكا كيو دينا بو جي كي اكا كيو اس ربي ترجع ترجع كده ايه متعرفة أنا قالوا وقعتني أربع سقو إرهفتني أربع سقو جنك كما إدامو يوم كيواكما متعرفة يا رب الدرجات انا سيجن كوي ما استقبل سفيدات Baliyo orba tunggarma mini baliyo orba baliyo bo durati fasil kalani kake bale jinni kan kisibbe baliyo orba tunggarma mini baliyo orba tunggarma mini galadi gapu tunggarma mini dida orba tunggarma mini aduna dura simara nini hakayeluta muyokuta isse falato gada isakalani damamu iyo tingarmamani falato gada dudicito damamu iyo dudicito akasito tososingau elel بس لا الله سجل زي زنبرة مقرر جالس والله ما يبصر والله
Thank you. Mau bika. Ino dabala mera me Ibrahim ne. Achila la garaki ke, achila la garaki ke, ufta sabio narta sinke, achila la garaki ke, ufta sabio narta sinke, ufta senio narta sinke, ufta sifio narta sinke, ufta iftio narta sinke, harki sinke, ufta asko. Okay, non jala hati ashkari shani shantamangalti ashkari isi makane no kumata komche ta tumbeno kumata komche ta tumbeno isse Sani, tole, ini bah, rolek, aiti. Imbashan nani ya. Mam tula allari sabuntu tena muftira alitu. Akkasitti aadaa keessanii seenaa keessa wal barsiisaa fakkan taanetti argamina siifa sirba shawaa tokko sii sirbuu dhugaa rabbi sirba shawaan sii sirba irran kaayaa ta'uu malee sirba shawaa siifan simaa jedhee irra sirba baasa dhugaa sirba gizee duraan shawoota deemu tokko shawaa jedhanii biyya keenya shawaa jechuun kiristaana jennaan amma shawaa biyya ta'uun baree duraanii ijoolleen kiristaana arusii nuun jetti nuti ijoollee kiristaanaati shawoota jennaan. Shawaan asitti biyya ta'e ijoollee kiristaana kaleessaa shawoota waliin jedhaa turreessanii arsoon walitti qabnaarra biyya walitti qabna sinigalee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Namni akkasitti beekta an akkasitti beeka garuu warri akka biraatti beekta hin beeku. Shawatti waliin jedhe shawatti jennaan asitti nuun jette ijoolleen kiristaana. Arsii lixaan arsii baatati naannoo keenya akkasii beekame yoo dhugaa. Akkasitti sirba shawaa tokko siisee maakii qabadhumee sirba shawaa sirbaa fi seenaa maaliin sirbaa fi dhiiroo siifanii tanaa dhugaa rabbi a'uuzu billaa of eegdee rabbi yaada deemasi si beekaanti rabbi qamaa caateetuun beektu sirba shawaa yaa habaaboo yaa birraatoo yaa habaaboo yaa birraatoo si sobani yaa si fuutoo si sobani yaa si fuutoo yaa habaaboo yaa birraatoo yaa habaaboo yaa birraatoo si sobani yaa kalootoo si sobani yaa kalootoo manni kee duubni dhokaaye manni kee duubni dhokaaye. Sobani ya si foto ada si gogo pai ya babo ya rato si sobani ya godeto ya babo ya rato si sobani ya si foto mani ke du ni do keda mani ke du ni do keda kita ni kam jabatan ai jolle dia kali ana isin jaalata ana jaalata malee barosona isin jibbeedhaan jibbitanii an baay'ee isin jaalladha
Kulodiya, awal jualan kita dalam wallah. Nabu taga isman tata na bago mana gutan sila singgara semua siapa Apa na ako na la ilaha illallah. Korali o duman tayo kallina. Ela magutan itu. Ayan at yung harbat. mama kosi pakate toko pai chuda Kakate mama. naga sudi datte gide mutawa rate rate yero durani ralle kade shamarra mega kanyate kakate na kinta Wallahi taman na mo, wallahi tinaman. itu kata sudi do wala tarapin na agar season jiru coba jira jette kakat wallahi wa tamanna Rabbi hija ko akabuan talalu ma walar gembe ko. sudi na so game Uga ja kana gaw khair. kaka mawa tak Wallahi Mare fate ko. Ma. Kun dadhabina miti bar, dadhabina miti. Tubet na kata kata mbeka Natti gadda jirta ka. no gaddamiti wallahi ni damma de namni akana den jirade Wallahi jira kan kudan gaye kan kudan gaye rumah kan takka aja dala nagar jira. Ajet. mana ya ada demo kaba jirat isamara na Mana ya lupa bi tidak dabina bi teniri si Waisa. atama abdi kana boda Ciwana sof tu kakam komenti sodati ai. Fatai di gaddi si ai magarati defa. alam Tapi makanya udah kan fatai dah itu. wato sigin chamo duwarti demo kana ndaka saudi ka satete akam Nah, indah. Ada fatai kok dis. Namni so kiso putu ai gogorri tati malle da bengalu betta. Namni cakara ke amma bosonu wana dadao da be gogorri nang hanaka rage sai si bitu ngirti biti beta gogorri isira bengalu. Udah beda beda meyomi yanda bunu mayo ora magato. adama kana dana wani min soba wada tenta way fote dan tenatin fakat mundo La ilaha illallah wallahi sufa kuno mkai anggawa ko dille minne gafa ko dinya ko timbite sufa kuno la fata watta ko faida to ko mali انت لو يبغى كلبتي تقول tenatin fakat ai la miya ga kan ke sa bai me ko betti to yanci wa rufe ga ko betti yul yae wallahi pure gadi diise duru marra namnan gate enggak tabe diise male sadaka temti dia pero online tikadate oh nama to fatina si kallina nama gafi nama furda nama ni nala wo bambe bai mi wai di kallina furtina ka en soba ji asabbe dura pure hada fate wallahi amali kama godo siya nagtanong sana malam bode me guyya to korini dia kanarra nama wai fu oke ko targetan itu ya koi ga da fatiha jinan jira majid amma jatti fi kaja man sodate pura rab dagaru pure dabe di se miskina
Taap godha. Infoon yeroo nu pakatee miti. Kakaddeeraa na Arafaat. Infoon jettee bar. Abaaboo afurii. Hin kafachiisa intala gaafa dura suufa godhatee sana eegata kaayee hakachiisa. Abaaboo afurnaa guuta. Wallaahi haadha faatee godhatee tasaaffatanii buna isa jiru. Abaaboo guuta jabaadha. Nalaalaa jirta. Ona laalte hoo? Abaaboo guuta jabaadhaati dabili haa guutu speechaalenjiin. Sirriitti ilaali viidiyoo raboo faddu raabadhu. Odeennaa ani raaba ilaalta. Maal isinii qabame yoo abaaboo guuttaniitiin kuma takka guunne achi. Mee gaddu isiin na laala manni yaa godhu ayisi wanti namni waa keessaa qabdan. Yaa Arafaat. Kana gaafina ta'aa jira bar. Adaa gabaa jirtee yoo intaltee adaa. Intalti sun gabaa jirtee ta'e inni kaa godhatee. Annaa koomenti. Wallahi nan jira alhamdulillah. Ayyee miira keessaa bahi gaammatas gabbaayi. Sagalee ka'eera namichi. Nama dhugaa rabbi baay'isawaa yeroo baay'ee kana beektaniin dubartiidha sagalee ta'uun na beektanii. Fuudhee asirra tasaafata taanaan ragaa bahu waliin jechuudha amansiifnee harka wanna jedhee asirraa wanna jechuudha. Kanaaf taa'u godhaa isiniin jedhe nama akkamiin amansiisa wanni amansiifamta qixaatiidhaan amansiifna eegaa. Ani sitti mee taappi godhaa hin nagaan. Qixaatiidhaan amansiifna akkamitti amansiisuu danda'a taaphaan hin gootan isin jettanii nama laaltani. Laa yaada faatee kan hin jabeessaa jiru warra argama. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokkittiin arge ijoo salaamataa hundi taani wayi. Amin wallahi. Warri kaan nama rabsu yookiin Hundi keessa namni yaada jettanii kun taaphaan osoo gootaniiti walumaa galatti 900 doonaa achirratti kooyini xiqqoo yoo arganne moo yanni jechuudha. Ani nana sallama yoo na fuudhee jabaadhu. Gawaa kayyoo taappi godhi haasasa kana dhiisiti. Isiin taa'in sallama fuutee dhaaftu. Tokko tajjala akkanatti. Akachitti barreessi. Asirratti barreessee taa'i. Waan nama ajaa'ibsiisu dhugaa rabbi maa taa'aa bin godhina amma warra isaa kaachisitti taa'aa godha irra caala kan hooya. Haadha faate gurbaa wayyee lubbu. Ooy maay. Ooy. Eeyo wada lahiin. Taa'aa isaanii ijoollee isaatiin morkaame. Mee halleq. Mee naannoo 48 bayan. Kenna asitti namni lama taa'aa goonaan achi boodanii dhaabata kenna. Maa akkas. Mee. Wanti keetan iskiriini bilbila takka lama sadii takka lama sadii takka lama sadii iskiriini bilbila. Suraay halleq Wallah. Naalleq bukura sabaa maa. Halleq lama iji asur. Ani taa'aa godhaa jira. Nugatanii lixannaadha walakkaa isaanii jiran. Gadda onnee nama cabsa.
Fimbontu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo speech challenge jedhu wal gargaara speech challenge guutaa. Akhirnya dokumen anak kayak bareddu ko amshir. Ina namsiisa sana namsiisa sitta baba kan jirame masih sitta baba buka. Denka ya ada Fatih. Bidu garabbi ergin kairo dake wallahi wallahi ya ko. Namoyan ne kuma takangune. Wallahi zamana to muate. Wala takangune. Jechuun yaa ta'u malee filaa as boo'icha saboo. Sana kallimaka Ahmada. Itaati kuma takar guys argan kan iman jira ababo funna kota jabat gati. Ababo funna ko jala gitta. Ababo na ko tagan. Allah menike. Tapi wali jagona ya ki ina ke chitti barre login. Ajarati barre sinogin tapi wal. Wih, kadingo gede terang kabduda. Orani. Ada Fatih, Aisyah man si mau dinta wate. Ko manggon ne ko magu. Ada Fatih me jalan li takasi ka bebeka. Ana jalan li kuma lama bin ko da aku. Wallahi. Wallahi. Aci bodoh. Acha semua jalan di negara yang biasa. Nah, satu di demo satu di. Isa di yang sonta yani nama duga dan najara tulen argine duga itu terus ane sif dua kasita abiye sinyata masita kananjir ni jira ulama galati jalan duga gati ro amati tinjir jecha anjalan mala jukni Wallahi su ya kan. Guys, akana moyan. Su bebe, su ke jual mata. Majet ya Fatih. Eta tu guna rekan. Akana moyan ni wadam majeda sana sini gangga da akana moyan na moyan kisa. Obbole sadika. Sabat degar wallahi kali. Sergende ma wonatu ko damne ma kam muya heddu sergemme ko online rabat tilesh ma naga badde mo ya do sininje chala ko mo tenti Facebook na mina makadate na mina mantinggan do bifti usteri tapi godi bi ka ina ga alhamdulillah okay ma naga hati fitin sigen na Facebook ko amma situ qur'ana garai Binti binti naga berarti karena rakong kabupaten. Seseorang kali nama abirada mau kita garut. Mira wallahi kali nama. Akan bisa kalau zaman nama. Nami kada cun jango. Nami nama kada cun no. Kali jenat. Kau benar benar kali. Jati salah kau dimi. Numerin majana babatay fulawang ke. Mali kuna chi. Aku tidak want dapat cewek dengan dapat akal enggak kan. Ini ni muat. Amma si mana mau ya deh garu amma ko mangona ni kan madina mo. Boy just boy wanto kitin se gafat. La na wonna ka sarun jiru
kuma to ka guutti waan fete na gaafadhu. Any question ask me. Of course. Kanaafuu achi asitti jechuudha. Osoo kuma guutiin namoota kana gaafachuu hin dandeessu. Kanaafuu jettuun maali akkamitti na gaafachuu jaalatan jedhe bakka akkanii na gaafatee kana na gaafachuudha. Suudaaniidha jetti tokko asii hoslaataan. Meekaappii keessa bu'ooki. Akkana na arrabsitee bu'u. Gara. Please kabtamuudha. Amma yaadni kee dhugaa eenyuun qabdanuu karooraan qabdanuu gara fuulduraatti malaataadhaan walitti heerumuutti. Anuma janan ni ta'uu dhiises. Hoggaa tokko. Karoora kan isaan hin qabu. Wallaayee. Dhugaa rabbi. Wallahi abbaan na beeku. Wallahi la kaameraa jalan ji eenyu cufamee jira joo bakkeen jira. Gurraachinni joo bilaaliyyuu gurraachaa'oo. Isa siina jala deemte Suudaanii jettu silaa namichatu jedhe kuruphee duuka fiigee dadhabee beeru silaa foon kennaa achi duuka duukaa achi biraa deeme. Kanaaf na inni jala waan arge jetti as jala teesse wasilaattaan. Isii ilaalina taappii godhaa warqaan kan siidha kun qabu. I love you numeri ore kan jira. Kan godhati speech challenge jira wana kenna. Facebook abose, Facebook e muja nyana jete mun. Facebook e wallahi kono la inu masa takka post wana gura bakage darira. Ababu guys, ababu. Wala ka na tira jala jala. Sinna sunna. Maka anja ke sangga ke ani dapat daya deh isim to kangga pane na boleh wan tare. Waye. Mama ini udah pina aku rajut. Kurang sih kalau ada sudah be. Berlagi. Ultima dararta koi man kan itu Facebook isi mata. Kurang ada sudah be lagi. Facebook mana jalan lagi tiga mati jalan dirti. Bagai siapa? Kennan cukup dah tukar lebih miskin. Di sini darah ini. Kurang ada apa tiket kau Facebook asih kennan jadi. Amma sitti media tunde neti Tokyo tunar kerate. Ralat boda. Malif kurang ada sih rana karat media mata zab gocu dipte. Mahir kama karati Quran opi mata opi fil karati. Amma wari komentin di same. Kame komenti ya wes tapi kau nasi. Nasi. Mubarak kau sama mani sih situ mani sah situ dia. Koi wang account tikap dah? Account mana? Account itu ada sih kalau fam. Orang nagan cuma. Ajib, tiap sudah kan nanti kita wae post bola. Anjala dah ni nak lalu, nanti kena nu. Ayo lah nanti kita ni mau bari orang berkah. Mali dia nak akasa nanti, acima Rabbi. Akasa nanti berbarai di mati. Kata nanti nama kena tu. Allah itu nanti kena. Ikan, nama jalan. Nama jalan tu kalau buku itu yang kena, apa fede tay garu. Akasa nanti ada berbarai. Arafat. 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 Arafat.
Ya ilah. Arifat. Arifat. Afaan aku ke wallahi. Arifat.
Komentii barreessa abba. Isaanis samarree sana dhaqee ilaalaa fi michuu ba. Mucaan kun immoo akka waan dhalaa taate haati keessa galtu malee hin dhuftu. Saree Dhaggeeffadheet ba qalbiin amaan nagaas gurraattiin. Mataatiin dalaguuti. ati mataatiin dalaguu kan koo haati keessa buutee dhufte akkanuma hiriitti daalachoofteen teessoo. Dhimmaan erga jiraatudha. Hayyoo haphii keessaa beesi diimaadha filaala kiyya. Akka kee gurraacha miidhaan. Dhaggeeffadha. Dhimmaan erga jiraatitti barreessu. Canoo baddaa sigmoo keessaatitti ta'e komentiin. Komentii keessaa kaata deemni abeebe. Sikka keetti. Maalitti barreessaa? Wallaahi dhagarra. Ala addunyaa bulchaara. Malleen kennini. Oye, bote ma wajjin eenyu goona. Komentii jechuun ati nama kabaju malee yeroo tokko nama kabaju malee. Baay'ee dubbaddaati. Maal kennaanti jalatti furuuti jalatti barreessaa jirtu gadi laati na galchette. Maaf hin galchite? Maaliif hangaa? Mana koon galii mana siin galu. Maaliif mana kee hin galle? Eeti baat. Komentii dubbisaa ollaan bara abiyyiin barre komentii hin dubbisu. Nus akkuma kana jasa galitti dhalanne. Jaalala dur kennaa yaa maalii abbaa fedhu nama biraan hin galcha. Aboon nujakati haadhiif nujakati. Jimmi faameeti jimmaadha miti. Moo akka kiyya holloodha. Saatii meeqan deemee dhagaa egaa itti raada'ee. Yoo akka kiyya ijoollee holloo taate sirriidha. Yoo immoo jimmaa taate jimma jaalalaan beekamu. Jimmaan jaalalaan beekamu. Jaalala ofitti harkifachuu baay'isi jaalala. Jaalaluma ofitti harkisuu baay'isi nyaatu. Al tokko kennaa kana kennaa biyyi fayyaan addunyaan tamaa itti fuudhee ol baataa jiru. Daqiiqaa 10 ol galchitee watti naasuuf teessuu ishkila. Daqiiqaa 10 bichaa. Inni addunyaa fayyaa baataa. Seera saalaani. Seera dubataa maaraa. Naa jettaanii saalatti yaan beektaa. Naa balee. Godinyaa kana naa jedhiin. Sauyyee xarraa noo jedhiin. Naa jedhiin. Tadi lagi deh buat kena. Nah ada deh wallah ada nanti. Asal yang abang kabar cerah nuftiin nanam bag. Agifat. Mana tujuannya jemma biti lagi? Jemma tay. Jemma je cuna agifat dan. Jemma ni ilmu disati, ilmu sabriti, ilmu wamda bekati jemma tadi. Ganal mola. Ubang pun sudah ni dah saya sudah tahu. Bahasa antum no. Sudah nak cakap dah benar. Sud, lucu awak dah kalb men. Apa dia? Jom dia aki ke game bodoh. Kalb beno. Kalb men. Apa dia? Jom dia aki ke game bodoh. Kalb beno. اسمع شاي سرطة شو نورا شو ترفال ترفال شاي ترفال gede isi yo ngezau besa rost Sudani tay di Akak ni mana? akka malaqaaru Kena galchi dhabdeedhe kennaa galchi bareedduu kana miskiina kana yaaki maal lama mutuun nati shir jedhi malee galchi laa galchi galchi dhumee galchi sinaa ta'e kuma sinaa ta'u barbaade kennaa dinan galchuu dinnan Sudaanii naan jette galchi moo gaay tiitoo kuma kun guba kaa galchi dhabdeedhe galchi miskiina kana galchi wallaahi hin galu wallaahi kan takkaa takkilleeti shamarran akkana argeen beeku addunyaa kana biyya Suudii kana keessatti biyya Suudii jira miti shamarran akka kana akka argeen beeku shamarran biyya kana yoo guyyaa tokko namaan lolte dhaggeeffatu buloo goteechi maal lamu sitti hin deebisu hermatan kun immoo yeroo dheeraadhaaf si bira jirti karaa feesbuukaa karaa tiiktookaati yeroo hunda si argaa irraa ishee si ilaalaa dhimma daawwataa
Sibira jirti hoo maal Mootummaa isii galchee uummanni wayii jedhee fiigaa dhufa. Odii tara baaddatti immoo jiru. Abaaddattu kamaa abaaddattu kayaati. Kennaa jechuun bara kennaa bara. Bookiin lama tafe biloo kenna taa'uudhaayyuu. Wallahi akka keessatti wallahi ishii biloo kennaan sirraanii. Maaliif buloota kennaa maa buloota? Maa buloota numeer? Sitti waan arge yarrafa dheeratti marga mudatti. No. Aramaa ilaalaan oolee waan isin bareedu tokkitti yoo ta'e firii feesbuuka kiyyaa itti wanta biraan jiru kan. Yoo jibbite immoo feesbuukuma si kennisu falli. Feesbuuka yoo jibbite yoo itti deebi'uun itti nagummaan barbaanne kana feesbuuka si kennisu kana ta'e erga ni feesbuuka godhe. Buca feesbuuka maashu irraa argattaa feesbuuka fakkeenyaan argattaa ati kan keerraa. Abbaan miliyoonaa Waa tokko irraan argamu garuu namni jaallata waan jaallatu qalbii waan jaallatu. Ilaa dhaggeeffadhu. Kabeet minti saraan kal. Ilaa namni gadi bahee himatee ta'e amma dhaggeeffadhu. Viidiyoo sana yookiin nama kuma dhibbaa wayiiti ilaalee viidiyoo si waa'ee feesbuukaa gadhiifate. Namni tokko dhufee harkaa fuudhee jiraa. Jiraa? Namni harkaa fuudhee illee hin jiru. Iyyesuuti. Maal godhee? Akkas. Iyyetuusi iyyuu baatus. Dawalamee utuu karaa nagaadhaan. Yeroo laafama fakkeenyaati dhiiras ta'e dalaas ta'e namni tokko guyyaa lama sadii miira keessan gala. Gaafa guyyaa 47 tokko tasgabbaa namatti muunifamee ofuma. Maa gaafa walitti dhufu namanni walitti nu fidee jaarsummaadhaan. Miidhaan jedhee achi naaf aartaa. Amma miidhaan jedhee achi naaf aartaa. Follow adii yoo lirraan qabu maaliif boo ilaawu nama akka kanaaf na jala deemee waa barreessa deemi bilookiidhaan. Ati jecha namaatiif bakka hin kaa'iniiti bakka isuma obbolummaa isuma jaalalummaa bakka isiin islaama gara kiristaanaatti as dhuftee islaamummaan waliin qabdi ammoo dabalatoo obboleettiidhaan intala durbaa tokko kalaas waan isin jaalatu tokko kenniif yoo immoo bultii jaalachuu barbaade itti naasoftu sirriitti maafi buloo gootee muraasa. Isin hin bibbiloo hamoo. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ammoo yeegitti dha ibbummaa kanatti. Xiqqoodhumati yaadi meebii san jedhi maatti naa ta'e. Ofumaa keeti nama gidduun galchine ofumaa keeti mee karaa keellaa ittiin akkuma duraan ittiin haasofti mee irraa kaa biraatti naa ta'e. Taa'ilaa. Wallahi ittiin naasa'u gaafan barbaadeen gaafan irraa galee feesbuukatti deebisuudha malee wallahi ittiin naasa'u. Maal?